Akkam jirtu warri baarii tiyuub jalatti argamtan ammas warri feesbuuka baarii oroolii jalatti argamtan hundumti keessanuu nagaa keessani anis fayyaadha rabbiin haa galatu. Barumsi kiyya ka'an yeroon isiniif kennu ammas akkuma itti fufetti jira jechaadha. Namni na hordofaa jirtan bu'aa guddaa akka buufataa jirtan of beekaa. Namni ammoo haga ammaa YouTube kiyya subscribe hin godhin subscribe godhuudhaan hordofaa waa hedduu irraa argattaniin isiniin jedha. YouTube barumsaatii katabaaf kolfaatii miti. waa hedduu irraa barattaniin isiniin jedha. Kunoo baarii tiyuub jettanii yoo barreessitan subscribe mallattoo jedhu kanani tuqxanii achi booda all notification irra godhatan mallattoo bilbilaa san akka wanti gadi dhiisu yeroo san battaluma sanitti isin bira gahuuf mallattoo bilbilaa san irra godhataniin isiniin jedha. all irra godhatanii Ardha sammootu barumsi kiyya ammoo barumsa bareeda jechaadha. Barumsa isin faahiduu siitingii feesbuukaati kan namni kamiyyuu beekuu qabu. Ka beeku yoo jiraate ammoo kan beeneef share haa godhuun isiniin jedha. Sunis maalidha? Public posts ka jedhudha. Siitingii feesbuukaa public posts ka jedhu waa hedduu faayida jechaadha. Inni waa hedduu of keessaa qaba. Tokkoffaa namni feesbuukiin isaa follow hin qabne, follower hin qabne follow akka isaaf ta'u isaa godha jechaadha. Namni feesbuukii keessan follow hin qabne follow akka isinii godhatuuf barumsa kana hordofuun dirqama isin irratti ta'a. Amma sammootu koomentii namni isinii kennu bifa kamiin akka isinii kennu akka barbaadan waa hedduu of keessaa qaba. San walumaan tokko tokkoon keessa deemee isin agarsiisa jechaadha. Amma gara barumsaatti achi deemnaa. Feesbuuka keessan irra seentan jechaadha. Feesbuuka irra eega seentan kaatan booda sarara sadiin kana tuqxanii sarara sadiin kana eega tuqxan ammootu akkana ol ooftanii asumaan jechuudha. Baarii tiyuub ka jedhu beejjii haara'e jechaadha. Beejjii kana like follow godhuudhaan hordofaan isiniin jedha. Amma barumsa keenya siitingii keessa seentan jechaadha. Siitingii feesbuuka keessa seentanii eega seentan kaatan booda akkanatti ol ooftanii gizee jettan kunoo public posts ka jedhu kana ni argitanii public posts irra gad dhooftan jechaadha. Isarra eega gad dhooftanii kaatanii haala kanaan isinii fida. Amma gara gubbaa kana ni argitanii kunoo we can follow me jedha. Namni akka follow isin godhuuf follows your posts you find friend follow your posts jedha. Kunoo barreeffama kanneen akkuma dubbiftanii argitan kana amma keessan friends ka jalaa kanarra jiraata. Isin ammoo akkam gootan public ka gubbaa kanarra godhatan jechaadha. Public irra gad tuqxanii public irra gizee gad tuqxanii kaatan ammootu public irra isinii ta'a jechaadha. Amma kiyya public irra jira waan ta'eef amma ka jalaa kunis we can see your follow your timeline jedha. Kunoo isa kanas ammootu keessan friends irra jiraata jechaadha. Namni hundi akka follow isin godhuuf jechaadha. Kunoo public ka jedhu kanarra godhatanii public isa kanarra godhatanii isiniin jedha. Amma ka ga'aanu kana public posts comments jedha. Commenti keessan eenyu akka isinii kennu barbaadan isiniin jedha. Friends of friends jedha jala kanatti. Friends keessanii fi namni friends keessan jala jiru akka isinii kennu yoo barbaadan friends of friends irra godhatanii ammootu friendiin keessan bichaan akka isinii commenti isinii kennu yoo barbaadan friends kanarra godhatanii kiyya ammoo public irra jira. Namni kamuu feesbuuka kiyya jala yoo seenee jedhe commenti naaf kennuu ni danda'a jechaadha. Isin ammoo ka barbaadan irra godhatanii isiniin jedha. Ammas ka ga'aanu kana public profile info jedha. Public profile info photo gama profile jala jiru. Photo profile jala jiru san like comment eenyu akka isinii kennu barbaadan isiniin jedha. Tokkoffaa irratti public ka jedhu isinii fide. Itti aansun friends of friends akkuma kaawwaniiti jechaadha. Friends jedha gama jalaatitti ammoo amma friends of friendsin namni friendii keessan jala jiruu fi namni friendii isaanii jala jiru comment isinii kennuu ni danda'a jechaadha. Friends of friendsin kun friendiin ammootu nama friendii keessan jala jiru qofatu like comment isinii kennuu danda'a. Isin ammootu public irra yoo godhatan irra bareeda public irra godhaan isiniin jedha. Ammas kunoo comment ranking ka jedhu kana isa kana ammootu wanti isin gadhiisaa turtan yoo akka nama hundatti mul'atu yoo barbaadan ofii kanarra godhattu. Kiyya ammoo ofii irra jira jechaadha. Ofii irra godhadhaan isiniin jedha. Bifa kanaan sirreeffattuun isiniin jedha. Amma ammootu siitingileen feesbuukaa hedduudha. Hunda isaatu tokko tokkoon waan inni faayiduu fi kan miidhaa qabullee hundaa tokko tokkoon isin garsiisa.
na hordoftanii isinin jedha. Baarii tube subscribe gootanii na hordoftanii ardhaaf barumsi kiyya kanuma like share godhuudhaan namni beektanis nama hin beekne gahaan isinin jedha. Hanga barumsa biraatiin walitti deebinutti nagaa irra turaan isinin jedha. Waan viidiyoo kana daawwattaniif